السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا هند خيسن إردي بإيتين سلامتا إسن غافتشو بربادا أكسمتي ور مسلما تهن هندي خيسنو أشما هركفوني بغا نجيان ناف جراتن نجين خالقا إسن برتي ناف هاجراتو دعوتوتا في هردفتوتا خيا كاكالي أبي أحمد علي يوخانو دكتور أبي أحمد علي إن وهي ساره مال بي ثلاثة إن شاء الله فيديو قبابدو تنخيستي كأجلوتين وهي دكتور أبي سياسة من أكا إني ديمو بيا إثيوبيا أكا متي أكا إني بلچو لفتاو أدانين سيفين دقوف جرادا namoottan garii kan yaaduutu jira. Namni amantiidhaa siyaasaa keessa hin seenu maaltu siyaasaa keessa isin naqe yookaanuu maaltu waa'ee siyaasaa isin dubbise isaanii jedhu dhageessa. Gabaabumatti daawwattootaa fi hordoftoota. Namoottan waan akkasii haasawan yookaanuu warri waan akkanaa ja'an kuni siyaasaarraa هما هم بيخن يوخانو أمانتيرا هما هم بيخن قوتو ما تداوت توتا في أردف توتا سياسة رجتشون بك إسين جردو خطاب ربي قرآن رب العالمين سمير رابوس خيسة جردي شيكوتا يوخانو وردين دبتو خانا سياسة را أتشمول كتاني وان فيتن أمتا خانا رتي هجتن never wanni kanaa kun hin taatu. Hamma lubbuudhaan jirru waan akkanaa kana isinitti dhiisuuf isin jiraannu isinitti illee dhiisuudhaaf hin teenyu warra akkasitti yaaduun baana. Duba daawwattoonni kiyya kabajamoo fi qaqqaaliin warri gartee viidiyoolee tiyya jaalatan hedduutu jira. Isaan san keessaa ati takka atiin na laalaa jiru kun anilleen akkuma ati haasawaa kiyya dhageeffachuu jaalatuttiin silaa si arkee haasawaa kee dhageeffachuu jaaladha. رسالة من القلب إلى القلب رسالة قلبي رابوك آتيتو قلبي سين نموتن غري أكاتا إسان اتيادا نرى نتي تجارة يوخانو سنرى قد نيتي جردا وطوتا في هردفتوتا دوبا أرانتنا دكتور أبي أحمد علي هقانا دكتور أبي أحمد علي جاوخانا نموتن غري ورى تكشو أكمتي إسان دكتورة جاءو تجرى دكتور أبي أحمد عليتي دكتور ما أنا في أتين كان نيف دكتور ما أنا في أتي سرامفون هقانا كان جومو أني أبيين دي غرجة چودامتي أكسمتي أني جوار محمدين دي غرجة چودامتي أكسمتي أني جالمار رودان دي غرجة چودامتي أني واتاك قفان ديگرا مالي جتشون كي هفن قبو واتاك وقان سنجي لا تديرو يو أبيين ديگري يوني في جالمارون ديگري يوني في جوار محمدين ديگري مال ديگرا جتشون كي هفن قبو سيفيني ما وانين ديگرو أني ونين ديگرو أمتا أنا ونين لفاؤف فدي أمة خياتي أنا ونين جل ديموس فدي أمة خياتي أمن خيا نجيانا أركتي أمن خيا خبجانا أركتي أمن خيا أفان ساتين دبتي أمن خيا أفان ساتين غرغرتي أفان ساتين قالون أنا بلسم ماذا نموتن غريغري خم بلسم مكانه هم بيني تجرا بلسم ماذا جتشون باي ذا واي وصون 60 دريسيني أرانتنا أبي أحمد علي تيفي هتلر خنغوسا نازي بيتنا راتوري بيا جرمن يوخانو مكانسا أدولف هتلر خنجالين مالي والفكاتن مالتو إسا والفكة يسجد شودان تكا تكتي الدسيبا سودف ديما داوتا خي جالة ما في داوتو تيا جالة تمتو ندروا هنجرجرين دوبو أصون دبي تنتين دبر ردورا وانين تكشو إبسا سيخنو بربادو تجرا مالي bilisummaadha jechuun duraan dursee
Bilisummaadha jechuun daawwattootaa fi hordoftoota. Gabaabumatti bilisummaadha jechuun qaceelli gurra banii dhageeffadhu bakka sadiitti adda baati. Sadeen takka bilisummaa qalbiiti. Tan lammadaa bilisummaa qaamaati. Tan sadaffaa bilisummaa lafaati. San keessaa ati har'aan tana tam qabdamee natti himi. Bilisummaa sadeen keessaa tam qabda. Namoota garii lakki nuti bilisummaa lafaati qabnaa jedhan warri Abiyyi deeggaran. Warri immoo gartee Jawaar deeggaran laalaa bilisummaa sammuuti qabnaa jechuu danda'an. Warri immoo gartee Jaalmarroo deeggaran lakki bilisummaa qaamaati qabnaa jedhan qaama keenya abadan hin gabroomsinu. Akkuma feete isin yaa taatu akkuma feetanitti yaada. Bilisummaadha jechuun bakka sadiitti adda baati isiniin jechuu barbaadeeti daawwattootaa fi hordoftoota kiyya qaqqaalii fi kabajamoo. Achumaan hin dagatin maatii chaayinaala kanaa tahus akkasumatti laayikii nu godhu hin dagatin viidiyoo tana sheer gootee nama biraan ga'us hin dagatin. Kallattumaaniin karaa haasawuu kiyyaa deemuu barbaada daawwattootaa fi hordoftoota. Abiyyi Ahmad Aliitii fi Adolf Hitler yookaanuu Hitler maaliin wal fakkaatan? Abiyyi Ahmad Aliitii fi Hitler wal fakkaatanii dhiiroo akkamii wal fakkeessuu deema jechuun kee hafan qabu gurra kee banii dhageeffadhu manaa baan sitti haasa'utti hin jiru waan zaahiraa tan lafa jiruun sitti haasa'u jira. Abiyyi Ahmad Ali akkaataan inni itti mootummaa qabate akkami? Akkaataan inni itti mootummaarra kore akkami yoo yaadattan? Akkaatuma itti Abiyyi mootummaarra koretti Hitleris mootummaarra kore. Hitler lola addunyaa kan takkaffaa irratti nama lola san keessatti hirmaatee lola san keessatti basaastuudha ture. Abiyyi Ahmad Ali wataaddara ture moo hin turre? Wataaddarummaa san keessatti hojiin isaa maali? Basaastuudha. Taakka naa qabadhu. Talamadaati. Gaafa biyya qabatu Abiyyi Ahmad Ali maal godhe? Waan nama hundarraan dhufanne takka ta'a ajaa'ibaati godhe. Maali wanni takkitti san siifiin himaa qaceellotti dhageeffadhu. Eritiriyaa fi Itoophiyaa walitti araarse. Maal fudhate? Nobel Prize fudhate. Nobel Prize fudhate. Kanarratti way shakkii qabdaa? Akkasumatti Adolf Hitler gaafa biyya tana qabatu dura eenyu fi eenyu walitti araarse? Gurra kee banii qaceellotti dhageeffadhu. Duraan dursee Adolf Hitler eenyu fi eenyu walitti araarse jechuun kee hafan qabu. Adolf Hitler namni inni walitti araarsee Oostariyaa fi Jarmanii. Eertiraan xiqqishoo turte. Akkasumatti Oostariyaanis xiqqishoodha. Abiyyi Eertiraa fi Itoophiyaa walitti araarsee Nobel Prize fudhate. Hitleris Oostariyaa fi Jarman walitti araarsee Nobel Prize fudhate. Deem seenaa keessa seenii ilaale. Achi dura wataaddara ture. Adolf Hitler osoonii fi mootummaan qabateen dura yeroo hedduu waa hedduu yaalii godhe. Akkasumatti Abiyyi Ahmad illee waa hedduu yaalii godhe. Wanni inni yaalii godhe san keessaa maali? Abiyyi Ahmad akka inni artist ta'e beekta. Akka inni aartii keessatti gahee qabu beekta. Akkasumatti Hitleris aartii keessatti gahee qaba. Hanga karaara dhaabbatee wallisu takka jechuu Hitler. 2 3 Tan afraffaati qaceellotti dhageeffadhu. Abiyyi Ahmad Ali gaafa biyya qabate maal godhe? Kitaaba barreesse. Kitaaba maddammar jedhu tokkummaa jechuudha. Adolf Hitler yookaan Hitleroo maal godhe? Kitaaba barreesse. Kitaaba akkam jedhu? Maayina koo mataa kiyya. Mataa isaa keessa maaltu jira? Tokkummaadha. Awurooppaa guutuu walitti tokkoomsu. Waliin fakkaatanii? 5 qaceellotti dhageeffadhu malee waan isaan wal fakkeessa. Abiyyi Ahmad Ali jireenya isaa keessatti isaa abbaa isaa dubbatu yookaan abbaa isaa faarsu hin dhageenye nuti. Isaa haati tiyya akkana naan jette.
haati tiyya kana naan jette haati tiyya kana naan jette je'u malee. Akkasumatti Adolf Hitleris haadha isaati faarsuu ture. Haadha jaalata. Jaha naa qabadhu waa jaha. Tan torbaffaati. Abiy Ahmad mootummaa qabatee wanni inni godhe ta'e hedduu garaa nama nyaattu maali? Tigraay dhukkee irraa kaase hanga addunyaan ajaa'ibdutti. Adolf Hitler bara 1945 Norway akkasitti dhukkee irraa kaase hanga addunyaan ajaa'ibdutti. Akka waan kooppiin fakkaatu wanni kun. Osoo waan kanan godhin dura Abiy Ahmad maal jee yoonii fi nagaya diddan diktaatarummaas fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumatti Hitler osoo waan san hin godhin dura jecha kana jee yoonii fi nagaya diddan nuti diktaatarummaan isin deemuu ni dandeenya. Akka waan koppii adda tahaniiti ibin jecha keessatti. Hedduudha takkaa fi lamaa miti daawwattootaa fi hordoftoota. Dubo Abiy Ahmad siyaasaan inni irraan tana qabatee deemu siyaasaa eessaati. Yoomsan qofa biyya Jarman keessatti eegas booda bara 2000 fi bara 1999 hanga 2000tti maallayni Mark jedhamu biyya Jarman irraa jijjiirame. Akkasumatti Abiy Ahmadis maallaqa biyyattiitis ni jijjiiree jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Duba Abiy Ahmad Ali yookaan Dr. Abiy Ahmad Ali siyaasaan inni jala deemu siyaasaa tami. Namni keenya waan kana takkaa gadi ilaalle. Siyaasaan Dr. Abiy Ahmad jala deemu siyaasaa ummata Giriikotaati. Siyaasaa ummata Giriik namni cabsuu danda'u laata ni jira? Never ever addunyaa irratti. Abiy Ahmad akkaataan inni mootummaa irratti deemu jiraatus takka ni baqata ifiif biyyarraa baqata. Takka umrii isaa guutuu akka Isaayyaas Afwarqiitti biyya san bulchuu jiraata. Siyaasaaleen amma naannawa isaa jirtu kuni dhugumatti siyaasaaleen amma naannawa isaa jirtu kuni Abiy Ahmad kuffisuu ni dandeessi? Never kuffisuu hin dandeessu. Namni Abiy Ahmad kuffisuu danda'u nama siyaasaa Awurooppaa qofa jala deeme. Takkaffaa siyaasaa waraana Soofiyeti. Lammaffaa siyaasaa warra Giriik. Yoonii fi qaceellotti humnaan gad hubatte baruu dandeessa. Abiy Ahmad eenyu akka ta'e. Ammoo gabaabumatti Abiy Ahmad jecha tokkootu jira kan isaan kuffisuu dandeessan. Qaceello gurabanii dhageeffadhu irraan sii deebi'a. Abiy Ahmad jecha tokkootu jira kan isaan kuffisuu dandeessan. Laata dhiiroo maali jechi kun? Maali jechi tokkichi Abiy Ahmad kuffisu kun maali? Jecha kana inshallah fuuldura qaceellottiin ibsa bareedaa isinirraa godhu jiraadha. Walaakin wanni itti haajamu ashaab alquluub as-saliima warra qalbii nagayaatti haajama. Warra qalbii nagayaa qofatti haajama. Waan kana isinitti himuuf yookaan adda isinii baasuudhaaf. Dhugumatti jaalmarroon gaara seenee Abiy Ahmad ganaadha cabsee 4 kiiloo seene jetteeti yaadda? Gaafi akkas jettee yaadda? Nama droonaa fi taankiilee adda addaatii fi meeshaalee gurguddoo tana qabu obboleeyyan keenya kan gaara jedhu baay'ee kabajaan isaanii qaba. Jaalmarroos waraana isaatis kabajaan isaaniif qaba. Haga gartee qalbii isaanii keessatti Oromoo bilisoomsina ja'anii bahanitti respect qaceellotti isaan godhuun barbaachisaadha hundinuu. Oromoon paawaratti waa cabsitu ni qabdi. Paawarri tokkichi isiin itti waa cabsitu ka isiin guyyaa duraatiif fayyadamte eenyu? Siyaasaa Jawaar Mohammad lafaa ka'een qeerroo je'ee. Duba qeerroon Oromoodhaa duultee mootummaa wayyaaneedhaa biyyarraa fallaggootee baafte. Mootummaa wayyaaneedhaa qaceelloo dhageeffadhu biyyarraa darsa guurachiifte.
Oromoon dandeettii ni qabdi. Walaakin ammoo nama isiidhaan deemuu hin qabne. Qeerroo Oromoodhaa dargaggoo xixiqqoo babbareedduutu mataan isii bashaqe. Abbootii meeqaatu ilmaan dhiisee du'e. Haadha meeqaatu ilmoo dhiisee du'e. Ka abbaan haga ammaan tanaa ilmaanii wajji dararamaa jiru. Abbaa meeqaatu ilmaan dhiisee du'e. Ka haati haga ammaa ilmaanii wajji dararamaa jirtu. Laata dhiiroo. Eegas booda namni dhaqee ummata kana laale jira. Seenaa keessatti barreeffamanii maqaa qeerroo ja'amu qofaan malee maqaa tokko tokkootiin hin jiru. Eega lola qeerroon kaafte booda Oromoo irratti gabrummaa abadan akka malee garaa nama nyaattuutu isii irratti kufe. Ka isiin keessaa ka'uu hin dandeenye. Duba daawwattootaa fi hordoftoota. Eega qeerroon dilli san dhumte. Eega haati ilmoo dhabdee. Eega abbaan ilmoo dhabee. Eega jaarsi jaartii dhabee. Eega jaartiin jaarsa dhabdee. Abiy Ahmadii fi Jawaar Muhammad waliin ta'aniitii buna dhugan qoflaa taphachaa wanni san hundi ni irraanfatamte. Galaanni siyaasaa hedduudhaan kute. Kan qalamni seenaa barreessuu dagate. Kan ummanni hundi goha keessa dhiisee huccuusaa biraa guurrate. Eegasii immoo kursiidhaaf jecha wal cinaa taa'ee waliin dudubbate. Gabaabumatti daawwattootaa fi hordoftoota. Dammaqaa. Dammaqaa. Irra deebi'eetiin isiniin ja'a. Dammaqaa. 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 Booda irratti jechinaan isiniin ja'u jecha tokko jira. Jechatti Abiy Ahmad biyyarraa darsa isaa guurratee inni itti bahuudhaaf jiraatu osoo namni tokko isan tuqin. Jecha san dura immoo wantoowwan hedduu dalaguu qabnuutu jira. Tan walitti himuu qabnu. Tan waliin haasa'uu qabnu. Walii gallee wantoowwan hedduu tan walitti himuu qabnu. Tan waliin haasa'uu qabnuutu jira. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Inshaa Allah waan tanaa akkamitti goonaa akkamitti waliin haasoynaa anaa fi atiitu beekaa jechuudha.